Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota maatii akkam jirtu nagaan kiyya bakka jirtanitti nagaan sinaaf haa baay'atu isin jedha. Baga osaanaan ayyaana isaa kanatti isin ga'ee baga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waggaa isaatiin isin ga'ee akkam jirtan nagaa keechanii ani nagaa fuudha galata waaqayyoo isinis baga jiraattanii isin jechuu barbaada. Akkam jirtu mee fayyaa keechaa rakkataa jedhee dhufe እና maalidha inni wannan guyyaa har'aa qabadhee dhufe jechuudha. Guyyaa har'aa maalinni ji'a kana guyyaa kana maamaatiin seenee jira. Torbee maamaatiiti waan ta'eef kanaaf namni si lolee dhiifama walii godhaa waliin araarama jechuudha. Kanaaf amma immoo maalinni maal qabattee akka dhufte jettanii illee yaaduu dandeessanii. Maaliif torbee kana keessaa hinaan akkanaaf araaramtu dhiifama akka walii goonu gaafachuu barbaade kanan jechuudha. Innis guyyaa kana keessatti maamaatii kana keessatti namni walitti bu'uu hin danda'u, waan badaa walirratti raawwachuu hin danda'u. Maaliif namni gaarii walii godha malee badaa walirratti yaadu jechuudha. Kanaaf hinaan irratti jechuudha. Innaa dhiifaman jedhaan jechuudha dhaqee manuma dhaqee jechuudha. Ishiin immoo guyyaa kana keessatti dhiifama naa gochuu dhabuu dandeessi waan ta'eef jechuudha. Innaa dhiifama naa gooti immoo naa gootu. Maaliif yoo isheen immoo dhiifama kan gootu taate kan dallantu yoo taate immoo isheen immoo guyyaa kana keessattu immoo wanta ishiin bakka namaaf dhiifama hin gootu. Bakka namatti garaa jabaattis waaqayyoos bakka garaa jabaatti jechuudha. Innaa namni kamiyyuu immoo guyyaa kana keessatti miidhame guyyaa kana keessatti immoo nama miidhesan immoo deebi'ee araaramuu dirqama isaati jechuudha. Maaliif yookaan immoo yoo garaan isaa lapheen isaa gara waaqayyoo yoo deebi'e jechuudha. Innaa sababa kanaan guyyaa kanatti kan fudhadhee guyyaa duraallee ishii waan deemee ani gaafadhe na didde. Innaa anaa fi hinaan irratti masuun illee akkana jettee sababa isheetiin walitti bu'eetan jira. Maaliif mastuun akkana gooteef ani immoo zimee jedhu maaliif dhugaan yoo baate anillee nama sanii walitti bu'een jira jedhee yookaan immoo akkana ta'e jedhee zimee jedhu balleessaan irratti mul'atee dhugaan baate immoo wanna isaan sirreessuun dirqama ta'aa siniin jedha. Innaa kanaafi
obboleettii tolchinaan dhaqee guyyaa boruu jechuudha. Amma hin jirtu jedhan bilbilee naannoo sana gaafadhu karamaa bu'ee jedhanii sababa ayyaana kana ol qabate. Innaa deemee dhiifa manaa gootimoo naaf hin gootu. Inaani maaliif yeroo darbellee akkuma viidiyoo irratti agartan mana dhaqee illolte jechuudha. Bakka manaa nu ariitee abbaa manaa ishee wajjiniin abbaa miliyoona wajjiniin jechuudha. Innaa kanaaf immoo guyyaa kanarratti immoo dirqama ayyaana Faasikaa kanarratti waliin jaalalaan gammachuudhaan waliin dabarsuu qabna waan ta'eef kanaaf immoo walitti mufannee dabarsuu hin dandeenyu. Maaliif karaa dura jaalalaan waliin dabarsinee hiriyummaadhaan waliin dabarsinee biyya keessattis biyya alaattis keessattuu biyya alaatti jechuudha. Akka waan wal bira jiruutti bakka iddoo tokko akka waan jiruutti waliin dabarsinee ijoolleen biyya arabaa keessa hojjennu eessa kan waa'ee kan beekutti kan kooliti kan jiru akka waan wal bira jiruutti waliin kan waliin beekne akkanumatti waliin fira godhatee waliin godhatee waliin haasa'anii waliin gadda isaaniis gammachuu isaanii addaan qooddatanii kanaaf kan hunda dabarsinee immoo amma biyya keessatti immoo waan akkanaa yoo inni badaan illee mudate wal sirreessuudha malee zim jechuun gaariin ta'uu isiniin jedha. Innaa kanaaf innaa waaqayyo na gargaaru guyyaa boruu hinaaniin wal argina jedheen abdadha. Maaliif ani ishii gaafadhees miti nama tokkos gaafadhee miti dhiifa manaa gootii miti naaf hin gootu jedhees inni jedhu hin abdadhu. Maaliif guyyaa sanis na diddeerti ammas naaf hin gootu jedhu. Maaliif ani immoo guyyaa kana keessa ji'a kana keessa maaliif dhiifama namni namaaf godha. Kan wal lole sin araarama kan ta'eef kanaaf hinaanoo dhiifa manaa gootii. Lapheen ishii naaf deebi'a kan jedhu nan laala jechuudha. Maal akka isheen naan jettus dhiifa manaa gooti moo naaf gootu hundi keessanuu viidiyoo ittaan irratti hin laaltu isiniin jedha. Innaa kanaaf warri viidiyoo kiyya sabskiraayib godhaa chaanaala kootii sheer godhaa warri immoo animaatiin taaniif koomentii naa godhaa anis immoo koomentii jalatti isiniif deebisuu nan danda'a. Kanaaf na jajjabeessaa. Isiniin jedhaa hiriyoota koo kan hiriyaa kiyyan taanes hiriyaa akka walii taanuu isiniin jedhaa sheerii gochuun hin dagatiin hiriyoota keessanitti dabarsaa isiniin jechuun barbaada. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Innaa guyyaa sallaallaa viidiyoo lammata irratti qophaa'aa waan ishiin naa jettu jechuudha. Anillee sababa kanaafan guyyaa kanarratti dhiyeeffadhe jechuudha. Maaliif sababa kanaafan guyyaa kanarratti dhiyeeffadhe innaa kanaaf isiniin jedhaa kanaan qabadhe malee kanaan dura silaa dafee dhiifama kanaa gootu barbaaden ture. Sababa guyyaa kanarratti ishii malsii akkamii dubbii akkamii akkanaa deebistu barbaadetan. Innaa kanaaf jecha gaarii yaada gaarii akka nu deebistu immoo abdii.